sheer naa godhaa ummanni Jimmaa keessatti jechuudha. Warri mirga namaatiif dhaabannaa, ummata rakkataadhaaf iyyinaa, ummata rakkataa bilisoomsinaa, nama dhukkubsate birrii funaannee fayyifnaa jettanii dhuguma mirga namummaatii dhaabattan jechuudha. Magaalaa Jimmaa keessatti jechuudha. Kana sheer godhaati rabbiin isin qabeera. Takka anillee viidiyoolee hojjedhee gadi ba'ee namaan sheerii naa godhaa jedhee isin beeku. Akka Oromiyaatti akka miidhaan ummata Oromoo irra gahaarus inuman argaara, inuman beeka. Kanaafuu hamma wanti isin naa gootan haati koo acuucamaatti magaalaa Jimmaa keessatti jechuudha. Lafti keenya, manni keenya waggaa 4 guutuu biyya kanatti laffaanee ijaarranne nama dhuunfaatti manni keenya irraa diigamee nuu kennameera. Haati koo guyyaa 4 guutuu hidhamte. Haati koo guyyaa 4 guutuu hidhamte. Amma garuu 300 fiduudha baannaan garcallee akka buusanuu fi akkasiin lafa sii dhiiftee baddutti haadha koo sosodaachifnaan haati koo amma gara magaalaa Finfinnee deemteetti. Obboleewwan koo kan mana keessa jiran obbolaatti xiqqoon qaba. Jaarra sana namni eegaaru hin jiru. Jarri immoo mana keenya diiganii lafa keenya irratti amma haxirii ijaarrataaru jedhanii akka nagahee ollaadha jechuudha. Ollaarra akka nagahee yaa uummata Oromoo, yaa uummata Jimmaa keessatti jechuudha. Rabbi jedhaati nu bira dhaabbadhaa haadha koo kophaasii jirti. Nu kunoo biyya namaa jirra waa tokko gochuuf hin dandeenyu. Kanaafuu rabbii jedhaati ijoolleen Jimmaa warri biyya keessa jirtanu haadha koo bukkeen haadhaa baddaa haati koo kophaasii rakkataatti isaayyummoo hin sosodaachisaaranii. Isasii magaalaa Finfinnee keessa deemtee jirtuyyuu hin sosodaachisaaranii manasii lafasii dhiibtee deemteetti waan ta'eef amma meeseejiin na qaqqabaara na sosodaachisaaranii yaalmoo koo yoo nan du'ee quba na qabaadhaa lafa koo irratti hin du'ee biyya koo irratti hin du'ee jettee nunaa isaatti jechuudha. Yaa uummata Jimmaa, yaa uummata Oromoo sagalee nu ta'a. Lafa waggaa meeqa mana waggaa meeqa biyya waggaa 4 hojjenne anaallee obboleettiin koollee dhabnee haadha keenyallee dhabaarra. Nama dhuunfaatiif kenname manni keenyallee lafti keenyallee irraa buqqisanii lafa keenya irratti mana gimbiidhaan ijaarrataaranii hiyyeessi jiraachuu hin dandeenye magaalaa Jimmaa keessa jechuudha. Yaa uummata Oromoo sagalee nu ta'a. Yaa uummata Oromoo, yaa uummata Jimmaa keessattuu sagalee nu ta'a. Haadha koo bira naa dhaabbadhaa kophaasii jirti. Gaafa siin duute qofa iyyuu waa tokko ittiin qabu. Uummanni Oromoo gaafa inni dhume gaafa inni du'e qofa iyyuu waa tokko ittiin qabu. Amma siidhaa lubbuudhaan jirtu bira na dhaabbadhaa. Eessattuu Oromoon haara galfiin qabu silaa iyyuu garuu amma haadha koo bira naa dhaabbadhaa sagalee naa ta'a. Yaa ijoollee Oromoo, yaa warra feemasii sagaleen keessan dhagahamu. Jettanii na biraan darbinaa na laalaa dira. Haadha koo bira naa dhaabbadhaa. Haati koo jiraattu magaalaa Jimmaa ganda boosaa Kittooti. Dhattanii ilaaluu dandeessu qaamaan jechuudha. Akka manni keenya diigame, akka manni keenya lamaan diigame, waggaa 4 kanitti laffaana diigame. Akka haati koo immoo biyya keessa ariyatamtee jirtu. Akka hiina 300 fiduudha baannaan jedhamtee ariyatamtee jirtu. Dhaqnanii ilaaluu dandeessu. Amma mucaa ijoollee xixinnoo malee wanti mana keessa jiru hin jiru. Amaana